Kargaa jirtan kun Shaashimannee ganda duwwaa tokko jedhama. Kobilistoonii nookiin gadaan maddiyaa bira ol qajeelchu kana irra jira jechuudha. Kaartaa fi muka sadee gadiin asfaaltii gabbaatanii asiin kun akkana gibbiin as keessa jira. Kaaree 500 irratti dabaltii qaba. Asiin koolaanu kun ammoo karaa abbaa soddomaati. Karaa ashiboo guddaa Dr. Urgeessaa fiduu jechuudha. Yookaan mana haadha Xayyibaa Hasanii ta magaalaa teena bulchaa turte san jechuudha. Riibaa turte rabbii umrii isii haa dheeressu. Ollaa isaaniiti jechuudha walumaa galatti. As keessa mana kanatu jira. Kunniin ammoo gamaa gamanaan illee akkanatti jira. Ollaadha kunniin. Asiin ammas keessa seentanii qabiyyee duraaniiti jechuudha. Maashaallah liizii illee miti gibira irratti illee bira xiqqoo gafartanii. Kun suuqiidhaa fi maal ka godhanii jiranidha. Kun ammoo asiin kutaa meeqa qaba isiniif fakkaate? Asiin kutaa tokko, kutaa lama, kutaa sadi, kutaa afur. Kunuyyuu kutaa afur qaba jechuudha. Ka manyitaa wali kutaa 5 manni guddaan kun. As duubaan illee mana duraaniititu jira. Bishaanis ni qaba kuno. Qoxaarii yookaan lakkooftuu ifaallee ni qaba. Mana haaraas ni qaba. Kuni mana duraaniiti. Manni duraanii kunuyyuu kutaa 3. Saaloonaa fi kutaa ciisaatii fi kutaa addaallee of keessaa qaba jechuudha. Yoo barbaadan hin diiddanii, yoo barbaadan hin dhiiftanii akkana jira jechuudha matumti isaatu iyyuu. Daamatti ammoo itti ilaalina. Mana isin gurguraara malee isii miti. Akkana jira jechuudha. Kun abbaa qe'eeti. Maashaallaadha. Abbamatu gurgurachuu irra jira. Duubanaan ammoo lafa bizinesaati. Loon horsiisanii as keessatti ufa fooniin jiraatan duuba kanaan kunoo akkana horii qallabachuu irra jiran jechuudha. Horii aananii. Agartanii lakunoo waatii yoonuyyuu aanan dhuddani. Kirooshota keessa kana galchitanii akka jiru kana keessatti manni fincaanii kun xumura gadiisan jirti. Akkana jira. Manni akkana fakkaata. Waan akkana bareeduudha. Lakkoofsi bilbila abbaa qabeenyaa jechuudha. Daasboora kanallee keessan naa laala. Birri meeqa naa kennan laata? Akkanaati. Lakkoofsi bilbila isaanii duwwaa 9 16 85 76 duwwaa 8 irra yoo bilbiltan daarektii abbamaa argattanii abbaa waliin haasoftan jechuudha. Gatiin isaa ammoo miliyoona meeqa laata? Meeqa gaashe miliyoona? Miliyoona 5? Bana laftillee soomaa mee waa dhiisa? Miliyoona 4. Miliyoona 4. Maa soomaa mee isin nama mishaame? Kaarkana gawa 4 walakka. Mee isaa 4 walakka yaadanii an 4 gammateeraa fi yookaan tilmaameeraa fi lafti lafa ijoodha. Kun asiinillee suuqiidha. Suuqaafillee, jireenyaafillee, kiraafillee, looniifillee waan hunda mana walitti qabatu. Barbaachisaa ta'u mana kana diiganii haga duubaa oofuun hin danda'ama. Kana keessi dhumatee jira jechuudha. Garaan keessi duuba kanatu wanna jedha malee. Kaatu karaa dura. Ila kunoo korniisiin illee galee jira gubbaan irra akkana jira. Akkana jira kun motora. Akkanaati itti dhiyaadha.